Ayyee yeroo garaa Maariyaam keessa jiru san waaqummaa qaba. Waaqummaa qabee. Garaa Maariyaam keessa taa'ee. Elsaabeetu hoggaanii fi Maariyaam gara sii dhuftu maal jettee ni beektaa? Waaqa kiyyettee gooftaa kiyya. Okkee ka Maariyaam ulfooytu suni waaqa jechuudha. Waa'ini garaa keessatti dhalatee akka waa'ini garaa keessatti guddatee akka dhalatu ka godhe eenyuun fakkeenyaaf anam waytan dhaladhu waaqatu akka hin dhaladhu na godha. Ka garaa Maariyaam keessa guddatee akka dhalatu godhe eenyuun. Waaqa ofiisaa. Ufuma garaa keessa taa'ee ufuma akka ulfaa'ee dhalatullee ufumaaf godhe. Kooyaati immoo nabii isaa kam jettee amanta naa himime. Fixe duran dheessinii miliquu edda si qabee gasin naa deebise isa kana maal jettee amanta. Xumuri sii deebisaa. Eenyutu garaa Maariyaam keessatti akka Waaqaa siin jee bara. Waaqa kamiree inni waaqa naan jettee bara garaa Maariyaam keessa ulfaa'ee ka garaa Maariyaam keessa taa'e sun waaqa naan jenne himmati. Macaafa kana yoonii fi sii dubbisanii amantaa. Dura natti minaa dubbisaa bullaa rakkoon hin jiru. Sii dubbiseetiin asirraa sii deebisa. Dubbisimee ayya. Sii dhiisa. Dubbisimee ayya. Ayyeesh na dhaggeeffadhu macaafa qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti akkas jedha sagalee jalqabumaa waan hunduma dura ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyoo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyoo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illeen hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti in ibsa. Dukkannis immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Laalamma sagalee kanaatiitu gara namaa dhufe jechuudha. Namni Waaqayyo biraa ergame tokko xumurte. Dhaga'u jirta. Si dhagaadha xumurte. Namni Waaqayyo biraa ergame tokko maqaan isaa Yohaannis kan jedhamu inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe. Namoonni hundi dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Inni ofii isaa garuu ificha hin turre. Waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf Bargaafiin kiyyaaf ta'u garaa Maariyaam keessatti akka waan sun guddatee dhalatu ka godhe eenyuun ni dhagaafin mee maal deebisaa? Sagalee rabbiitu gara keenya dhufe. Sagalee rabbiituun nu fayyisuuf dhufte. Sagalee rabbii rabbuma isiisan. Sagalee rabbii jaasirratti dhageesse yookaan ifin dubbisu dhagaa turteemi. Situ barwaan hin gaafatin dhagaye. Iyyesuusiin garaa Maariyaam keessatti akka guddatee dhalatu ka godhe eenyuun jedhe inni waaqa jette laata. Sagalee tanaatitu garaa Maariyaam keessa dhufe. Sagalee tanaati garaa Maariyaam keessa dhufe. Ka garaa Maariyaam keessa ture sun waaqaa miti. Waaqa. Sagalee rabbiiti. Sagalee rabbii. Dubbiin ati dubbattu tun amma lafa jirtu sani ana bira dhagamaa jirti. Ayya sagalee waaqa itti miree waaqa dhumate bar waaqa jedhe si mormaan jiru bara. Sagalee tanaatitu dhalate. Ayya waaqaa mi sagaleen sun inni waaqa ka garaa Maariyaam keessa. Namni jalqaba qabu. Waaqan ta'u jalqaba ture waan ta'eef jalqaba qabaachuu baate iyyuu mee sila. Ciao nagaa bulaa bulaa. Waaqayyo isin hojjaa amma harki Waaqayyo isin irraa haa ta'u. Humni isin mormisiisu isin irraa haa rukutamu. Maqaa Yesuusiin harki Waaqayyo isin haa harkatu. Hafuura hamaa baasaa. Dhiiga Kiristoos isinii kadhadheetiin jira. Harka Waaqayyo isin irratti ajajeetiin jira. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harki Waaqayyo isin hojjaa haa ta'u. Eebbifama. Seexana baasuu hin dandeetta. Galgala kana eebbifaminaaf. Abdul Fattah Algalch. Sumayya. Naftaamo. Miliyooni gaafii sirraa qaba. Miliyoona moo miliyoona? Miliqee gaafii kiyya iyyuu deebisne gaafii kiyya osoo deebisne. Hammuma gaafii iyyuu guutuu siin deebisne haa ta'u. Hammuma nu yaalle gaafii tokko isin gaafadhaa kottaa naa deebisa. Isin sila. Haga gaafiin kenna deebuutti hin deebi'u. Haga namni dhalate sun eenyuun akka ta'e beeynutti ilaal. Ati amma jalqaba namaa iyyuu miti jette inni nama jedhe. Isiniyyuu waliin galle haga gaafii kana sirreessitanii deebiftanitti mata dureen jijjiirru laal. Ajantaan jijjiirru gaafii makanaan bulchina.
akkamitti mee siniin galu anduruma siniin himee waa'ee Yesuus Kiristoos yoomillee siniin galu akkana osoo jirtani sammuu keessan baname gaafa sammuu bantanii gaafa hubattan hubannaaniif ogummaa yoo hin jirre waa'ee Yesuus Kiristoos akkamitti baruu barbaadde? Siifan barsiin galle Hubannaaf si barbaachisa ogummaa si barbaachisa. Siifan siyyuu gola seete malee barsiin galle maaliif siin galin beeyta? Laala amma obboleessi kee abtaamuun nama guutuudha siin jedhe ati namaa iyyuu miti jetteen mormaa turte akka siin galeen argitee? Laa akkasin jechuu keenyaa miti la Yesuus Kiristoos nama fakkaatee dhufeera malee nama jechuun anaafsitu nama malee ati akkami hafuura qulqulluu nama jechisiif hafuura qulqulluutu baree foonuuf dhufe akkamiin nama boota fakkeenya namaatti mul'ata. Wangeelli nama jedha. Maaliif akkasitti dhufe? Ati bara wangeela mormaa jirta namaa jedha. Yaa Waaqa Israa'eliin maali isin xiqqoo malee sammuu keessan banamee dhugaa Rabbi? Ya Allah, maal jechuudha? Sammuu keessan haa banamu bana akkamitti isinii gala isinitti himne ko sa'a meeqa isinitti himna? Kaalee itti fufimee amma toora akka hin danda'u. Siifan ayyadiise. Innan jedhe siifan. Siifan. Namni haadhaaf abbaan qabne jira bara namni haadhaaf abbaan qabne namni idda dhalootaa hin qabne namni bara baraan jiraatu namni hin duune jira innis waaqatti amantaash. No waaqa kabeennu Yesuus Kiristoos malee nu nama waaqanne amanu. Yesuus haadha qaba moo hin qabu? Haadha qaba moo hin qabu Yesuus? Haadha qaba moo hin qabu? Maariyaam irraan gara biyya lafaa dhufeera. Maariyaam kan Maariyaam haadha miti? akka jette dursite Maariyaam haadha isuma miti? Yesuus Kiristoos isima ufuma uume isuma irraan deebi'ee gara biyya lafaa dhufe. Itti deebinaati Maariyaam haadha taate moo haadha isaa miti? Akka fooniif haadha taateettiin. Haadha miti? Haadha koo jedhee waamatu bara haadha koo jedha bara. Eshi kanaafuu namni immoo fakkeenyaaf waggaa meeqaatti akka haadha taatiif beekta? Yesuus Kiristoos erga guddatee gara hojii isaatti deebi'ee Yoosefii fi Maariyaamiin isa barbaacha dhufan. Ergasii bartoonni isaa haati keetii fi abbaan kee si barbaacha dhufan jenna ani haadhas abbaas hin qabu. Ani kan dhufeef hojii abbaa kootii hojjechuuf ta'ee dubbateera. hin qabu hin jenne haadha koo jedhee waama ture iyyuu. An kanan siin jedhe namni haadhaaf abbaan qabne jira bara Yesuusillee haadha qaba. Yesuusillee haadha qaba fakkeenyaaf Yesuus haadha qaba. Namni osoo haadhaaf abbaan hin qabne dhalate kaminni? Natti himi? Jira bara namni haadha hin qabne namni abbaan qabne jira bara akka macaafaatti. Lafaa ol baay'ee moo isaanii gadi bu'eera? Isaa bara waaqatti amantaa ishee isaanii. Haara beegeetaa Yesuus Kiristoosum ani yoomiyyuu waaqee koo ala kan biraatti nama. Ishi qoisi. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 7 dubbisi. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 3. Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 3 dubbisime. Nama haadhaaf abbaan qabne nagarta. Haadhaaf abbaan qabu, hidda dhalootaa hin qabu, barri jireenya isaa jalqabaaf dhuma hin qabu. Bara baraan jiraata jedhama jaamne. Dhibbi shan osoo namni haadhaaf abbaan qabne jiraate ta'e ani Yesuus Kiristoos ala eenyutti iyyuu amanuu hin danda'u sin amanuus. Kana dubbisi shira koon qabu kana dubbisi ka'e. Haya dubbisi amma kana. Barbaadadha na obsika. Akka maandii. Inni abbaa haadha yookiinis iddoo dhalootaa hin qabu. Jireenya isaa jalqabaa fi dhuma hin qabu. Garuu akka ilma Waaqayyoo bara baraa lubbuun taa'ee jiraata. Aywa jalqabaa dhuma hin qabu abbaa fi haadha illee hin qabu hidda dhalootaa hin qabu bara baraan jiraata jedha Malka Saadiq jedhama maqaan isaadha Malka Saadiq sigala Yesuus haadha qaba hidda dhalootaa qaba akkasumas immoo guyyaa sadii illee du'ee jira kun immoo hin duune bara baraan jiraata jedha abbaa fi haadha illee hin qabu kun immoo sigala guyyaa tokko yoo hin duune jedha macaafni jechuudha kanaafuu kan waaqa ta'uu qabu isa kana moo Yesuus. Ara Yesuus akkamitti waaqa taasisa beekta? Inni kun iddoo dhaloota isaa hin qabu jedhamiti. Yesuus Kiristoos immoo jalqabee jiraata. Jiraataadha si galee. Kanaaf immoo kun immoo jalqaban qabu jedha bara. Kun immoo jalqaban qabu jedha bara. Jalqabaaf dhumallee hin qabu jedha bara. Maalumaaf ati isaaf Yesuus Kiristoos wal bukkee qabu feete moo waaqa Israa'el. Kana caalaa bara. Akka macaafni jedhutti kana caalaa bara. Akka macaafni jedhutti kana caala. Yesuus haadha qaba. Hidda dhalootaa qaba. Kun immoo hin qabu. Sigala haadha illee hin qabu. Abbaa illee hin qabu. Hidda dhalootaa illee hin qabu. Hinduun illee bara baraan jiraata jedha.
Yesuus garuu guyyaa sadii du'ee jira jettanii amantuu. Hidda dhalootaa qaba jettanii amantuu. Hidda dhalootaa qaba sanyii Daawit si gala sanyii Daawititti lakkaa'ama jechuudha. Haadha qabaa akkasumas immoo jalqaba qabaa dhumallee qaba jechuudha. Inni kun immoo hin qabu jedha. Kanaafuu kan waaqa ta'u isa kana moo isa kaminire? Kanatti abar. Lakki kan waaqa ta'u Iyesuus Kiristoos is anaaf jedhee gatii guddaa kan faleessan. Inni iddoo dhalootaa qabaatus dhabaatus maal nagacha dhimma isaati. Seefan waaqni sanyii qaba. Dhabeef sanyii qabaatee fi miti barkanitti amanu. Sanyii qabaatee dhabaatee osoo ta'e Iyesuus Kiristoos. Waaqni sanyii qaba, waaqni fira qaba. Waaqni hidda dhalootaa qaba na deesne. Adeemis. Ilame si yaa galu. Iyesuus Kiristoos anaaf waaqa ta'ee jiraateera. Si'iif immoo siif galu dhabu akkuma jettee yuun. Waaqni sanyii qabaa. Waaqni sanyii qabaa. Kan nuyyuu sanyii Iyesuus Kiristoos nuyyuu sanyii isaati ka. Eenyu isaanii kan nu uumate. Akka isaatiin biyyoo walitti sassaabee kan nu uume nuun ta'a. Isan taane eenyutti sanyii Iyesuus Kiristoos sanyii waaqaati ka nuti. Sanyii waaqaati. Akka uumamte yaadatta. Sanyii waaqaati. Adam gaafa uumamu biyyoo irraatti bari harka isaatii walitti qabeeti kan uume hafuura isaatti hafuufee nuti immoo sanyii waaqayyo. Atamma zarii waaqa godhi. Ekka guutuun guututti. Laa ilaaha. Intalaati adda. Jajabaatti buuqettee. Abdul Fattah wajjin asee mi'aanis chaarjiin jechuufatee jira. Dhumuu gaheera inshaallah. Waliin haasaa. Jamaan asafta waaqayyo intalaati siifanati. Chaarjii jechuufatee cufachuudhaaf. Jaatti galtee jirti. Okay ayyee rakkoon qaba. Maal jettaa afaan kamaa maal jettaa? Ayyee. Ati waaqayyo intalaatiin jedhe. Sanyii waaqayyo waan taateef. Neetworkiin isa deemsee jira. Hafuuraa maqqabe. Sanyii waaqayyooti. Sanyiin namaa namuma sanyii waaqayyoollee waaqayyo waan ta'eef ati waaqayyoo. Ara faxaarii koo hafuuraa maa anarratti hojjetu. No. Amma sirra hojjete kuno. Neetworkii kee qabeera. Inni neetworkii kan kee qabe kun sirraa cabu. Waaqa walitti madaaleen. Waaqayyo uulee waaqa. Aleenko? Neetworkii kan kee qabe sun sirraa cabu abbo. Ini mau balik Yesus. Hin dhagahamu. Amma dhagahame kuna. Wayati hari ini pente dah. Kas. Ati pente dah. Aye. Ati ortodoksi dah? أعوذ بالله مالت بنت أنا قول أعوذ بالله أنتو بداين بنت مايا أتي أعوذ بالله من البنت Waaqayyoon gara ofiisaatti no Waaqayyoon gara ofiisaatti gara jireenya bara baraatti ishi gaafii tokko si gaafadhu obboleessa kiyya neetworkiin kan kee citaa jira kaa akkam goona amma deebi'ee gaafii tokko si gaafadhu ishi gaafii tokko si gaafadhu ayyee gaafadhu maa jira sagaleen koo nagaamatti fuf gaafii kee itti fuf yeroo neetworkiin koo hin jiru dhugaa rabbii afaan isinitti dhagamaan jiru lakkaa yoo dhagamaan jiru natti himi ni dhagama itti fuf
bara macarrashaatti yookiin akka afaan keessanitti bara qiyaamaa jedhama. Bara qiyaamaatti eentu dhufa gara biyya lafaa. Eenyullee dhufu bara qiyaamatti. Qiyaamaan dhaabbannaan dhaabbatu. Firdiin hin jiru moo firdiin Rabbitu firdii godha. Guyyaa qiyaamaa hundi ilma namaa kaafamee ka firdii godha. Uumaa keenya Rabbitu firdii godha guyyaa san. Nama hunda gaafata. Hattan kabiraatii miti nabiyyoota hunda gaafii gaafata guyyaa qiyaamaadha. Yesuus Kiristoosiin iyyuu gaafii gaafataan guyyaa qiyaamaa Rabbiin. Maal jedhaan beektaa? Situu yoo anaa fi haadha kiyyallee Rabbii gaditti gabbaramaa lama taasifadhaa jedhee gaafii isa gaafataan. Situu yoo ana Rabbiin taasifadhaa jedheeti Rabbiin gaafii isa gaafata guyyaa qiyaamaadha. Ka gaafii dhiyeessu Rabbi. maal balleessee nani gaafii Sababuma isin waaqessitan kanaaf gaafii isa gaafata Rabbiin. Isinirra ragaa baasisuuf jecha waan isin waaqessartaniif kana ragaa isinirratti baasuudhaaf jecha osoma inni ana waaqessaa hin jedhin waa isin waaqessartaniif jecha Rabbiin guyyaa qiyaamaa maal jedhee gaafata? Suuraa boqonnaa 5 ayata 116 irratti situu yoo anaa fi haadha kiyyallee Rabbii gaditti gabbaramaa lama taasifadhaa jedhee Rabbiin isa gaafata. Ishi nuun gaafatamne waa'ee nuti isa amananneef Yesuus Kiristoos bakka keenya bu'ee gaafatama ta'ee nuun gaafatamnu ka maaliif? Maalin gaafatamne ibidda keessa ciisin godha. Suuraa boqonnaa 5 ayata 72 haga ayata 75 irratti na dhagaika. Warroonni Ciisaan ilma Maryam isumatu yu Allah haadha jedhan kafaranii jiranii. Ciisaan ilma Maryam wantiin ni jedhe na dhagaika. Akka itti Rabbiin ibidda keessa ciisin godhe sitti himuuf gara isin gaggalcha sana. Ana soofii kootii dubbifadhee gaariidha malee ati na dubbifnaan hin fudhadhu. Tole hayyi ati lakkoofsa sii kennaati qabadha. Hayyee toobadhu maasha Allah. Eessaa fuudhaan afaan arrabaatiin hin beeku. Hayyee ragaa sii kennaara qabadha. Suuraa boqonnaa akkas gara Allahaatitti maganfadhu maqaa Allahaatiin dubbadhu. Kana namatti tola kun olaale yeroo maqaa Allahaatitti maganfattan. Isi obboleessa kiyya warra Allah waliin waan jiraannuuf afaan nu baree malee waan biraa sitti fakkaatin ishi. Nuti ani yoomiyyuu isa naan gadhiisee waaqa biraa gabbarus waaqessu. Ati waaqayyo siif duu waaqessi taasifan. Isa naaf jedhee du'ee badii eenyutu lubbuu fi kennee namaaf du'a. Haati tiyya tana deesse kakkatti na jaalattu bari osoo wanti tokko dhufee lubbuu ishee dabarsitee naa kennite. Haacaaluun Oromoof hin duune. Haacaaluu Oromoof maal jedhee du'e baay'inni siyaasaa waan hordofeef ittiin ajjeesan malee nama isa bukkee dhaabanii si ajjeefna moo si ajjeefnu jedhanii gaafatanii du'a filata. Maaliif namni namaaf hin du'u jettaree kun Haacaaluun Oromoof jedhee hin duune? Haacaaluun siyaasaarra waan jiruuf osoo hedan ajjeesan malee amma fakkeenyaaf Haacaaluun siyaasa hojjete malee Haacaaluun waa'ee Haacaaluullee dhiisan kana keessallee nuun seensi. Yeroo Waaqayyoon guyyaa 3 siif du'e sani kan dachiifsamee bulchaa ture su eenyu? Isuma ka Waaqayyoon gaafa gara biyyaa dhufu aboo angummaa waaqummaa. A'uudhu billah. Sayyirii Maara na dhagaika. Du'e bar guyyaa 3 du'e jira. Deebisaa na dhagaika na gaafattee mi callisii na dhageeffadhu sitti hima. Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa dhufu aboo angummaa isaa achi kaa'ee haa biyya bulchuuf waaqummaa isaa samii dhiiseeti kan gara biyya lafaa dhufe. Gaafa Yesuus Kiristoos laa ilaaha illallah. Waaqummaan qabu jechuu Yesuus yeroo lafa jiru. Yeroo lafa jiru nama ta'ee ergamaa waaqaa ta'ee hojjete malee waaqummaa fi fudhateetii miti lafatti kan hojjete. Galatoom namaa miti jechuu yeroo lafarra jiru. Kunoo kanuman sirraa barbaade. Yeroo lafa jiru Yesuus namaa miti mi nama malee waaqaa miti mi? Yeroo lafa jiru ergamaa waaqaa ta'ee kan hojjete. Yeroo immoo deebi'ee dhaqee hafuura qulqulluu. Ergamaa waaqa kamii? Nurra hambisee yeroo ammaa kana biyya lafaa ergamaa waaqa kamii siif? Ergamaa waaqa kamii? Ilameessitti. Yesuus Kiristoos isumaa akka namni isarraa fakkeenya fudhatuuf abbaa ta'ee waaqa ta'ee hafuura qulqulluu ta'ee kan hojjetaa. Isumatu abballee
Isumatu Kanaaf ilmallee. waaqummaa Isumatu isaa hafuura fudhatee yoo qulqulluun gara biyya deessisan. lafaa dhufee La ilaha illallah. isuma koo hidhata sadiin qaban Amantaan kan kee maalidha garuu? immoo gargar baasuun. Ati gaaffii ansi gaafa dhiiftee gaaffii natti deebistee amantaan kee pheenxee yookiin Taada pheenxeen Yesuus abbaadha jettee amantu eessa jirti ree? Hayyee Maariyaam abbaa deette moo ilma deette? si haa galu abbaadha ka akkamitti Tole. Hayyee Maariyaam abbaa deette moo? Maariyaamni fakkeenya qabu. Okay, Maariyaam abbaa deette moo ilma deesse siifan? Maariyaam abbaa deette moo ilma deesse? Eh, Maariyaam irraan kan qulqulluu malee abbaa miti. Si galee abbaan Hayyee Yesuus abbaa. qulqulluun dhufee Kanaafuu Yesuus abbaadha akkamii Maariyaam jetta lafaa ree? foon uffatee dhufe. Hayyee kanaafuu Yesuus abbaadha akkamii jetta ree? Okay, aadaa ka dhalate ilmaa miti hafuura qulqulluudha? Umma isaati kan waaqa irratti hafee. Tole. Ani kan jedhu aadaa ilmaa miti hafuura qulqulluutu dhalate? Ndee hafuura qulqulluutu gara biyya lafaa dhufe. Hafuura qulqulluu dhalate malee ilmaa miti aadaa? Qulqulluutu iyyuu foon uffate malee nama miti kan isin mormaa godhan kana yaa galu kan isin morminu kana Iyesuus Okay. Kiristoos nama miti hafuura qulqulluutu foon uffate kanuma baqa. Hafuurri qulqulluun uumaadha moo uumama? Hafuurri qulqulluun uumaa samii lafaa yookiin uumaa dacheef samii. Okay. Abbaan hoo? Abbaan Dachee uumaadha samii dura moo wanti uumama? uumamee hin jiru. Dachee samii dura wanti uumamee hin jiru. Hundiyyuu achii as Rakkoon qaba. uumame. Rakkoon qaba. Abbaan hoo? Dachee samii dura Uumaadha moo uumama? hafuurri qulqulluun. Abbaan hoo? Hafuurri qulqulluun fi abbaan tokko. Ragaa naa kenna hafuurri qulqulluuf abbaan tokko ka jedhu. Hafuurri keetiif amma ati hafuurri fi hafuurri kee koo isimaa gaafadha. Hafuurri kee fi foon kee garagaratti yaamamaa? Naa deebisi. Hafuurri qulqulluuni. Hafuurri qulqulluuni. Rakkoon qaba. Hafuurri qulqulluun hafuura abbaati fayyadu ragaa naa kenna. Naa deebiseerra fudhata. Hafuura abbaati iyyuu miti ka hafuurri qulqulluun maal taate? Khayr inshallah. Mee fakkeenya Ragaa yoo jiraate ragaa naa kenna. Maa waan hin jirre sitti himamoo? Ragaa yoo jiraate ragaa naa kenna. Hafuurri qulqulluun hafuura abbaati miti. Foon kee garagaratti yaamamaa? Hafuura abbaati iyyuu miti siin jedhe. Ragaa yoo jiraate ragaa naa kenna. Kanamma sa'aa damee afurtii yookiin guyyaa oolani isinitti waa himurra dhagaa bishaan irra jissaa oolutu ishaala. Kanaafuu amma ni hirribaaf qorafa waaqa kiyya kadhadheeti. Kaan bula lafa jirtanii Waaqa kamiin kadhattanii amma? Waaqa kadhadhee rafa jettee waaqa kamiin kadhatta? Abbaa kadhattamu. Iyesuus Kiristoosiin dhagaa isa nagaa naaf kenna. Abbaa Yesuus yoon kadhattu? Iyesuus kanisa Abbaa Yesuus hin kadhattu? qulqulluu Iyesuus Kiristoosii wajjin waan jiraniif anisuma kadhadha. Inni isaan karaa garaa miti. Okay. Abbaa hoo? Wangeela Abbaan yoo qabu waan Yesuus? macaafa ofirraa qabda abbaa sii dubbisa. Bakka san sii gala. Yesuus abbaan qabuumi? Macaafa xiqsi sii kennuun dubbifatta. Xiqsi sii kennuun dubbifatta. Macaafa sii kennu. Kamaal jedhu? Abbaan ilmi hafuurri qulqulluu akka tokko ta'e kasii ibsu. Ayyee hafuurri qulqulluun abbaa wajjin tokko fayyadu ragaa naa ka'ee isa barbaadaa. Ani meeshi gaafii takka si gaafadhu. Yoo isin gaafannadhaan isin maaliif gaafii gaafachuu bichaa malee gaafii namaa deebisu maaliif sodaattu? Hin sodaanne iyyuu gaafachuu Maaliif dandeessa. sodaattu? Maasii hayyamee hin gaafanne maa?